Ga'een Jeneraal Waaqoo Guutuu Araddan Koloneel Aliyyi Cirrii mootiin warra Maddoolaabuu ga'een ganama Oromoo torban kan oduu gammachiisaa tokko dhaga'uun isheen hundumtuu ga'ee seena qabeettii kanaan baga gammaddee jechaa jira. Oduun gammachuu kunis kan argame bu'aa bahii waggoota 16 fudhatee booddeedha. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee kan hundaa'e bara 1962tti. Bal'inni lafaa paarkichi irratti argamu ammoo hektaara 200,000 fi 15,000 ta'a jedhama. Paarkichi aanaalee 6 keessatti gandoota 29 akka waldaangeessus ibsama. Ta'us akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2009tti galmee yeroo UNESCO irratti galmaa'e. Itoophiyaa keessatti lafti ol ka'umsaan sadarkaa lammaffaa qabdu dachee uumama toleettii meetira 4,377 dheeratu paarkii kana keessatti argama. Gaarri dureessi kun bineensota akka jeedala diimtuu kan Itoophiyaa qofa keessatti argamu fa'i of keessatti kunuunsuun iddoo dahannoo ta'ee argama. Laggeen 40 ta'anis maddi isaanii paarkii kana keessaayi. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee kun iddoo hawwata turizimii ijoo Oromiyaa keessatti turistoota hedduudhaan daawwatamu keessaa tokko. Dubbiin ijoon tibba kana gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'uun dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii UNESCO galmaa'uun oduu gammachuu ta'uun hawaasa biyyattii biratti bal'inaan odeeffamaa tureera. Kanaan dura Itoophiyaa irratti paarkiin beekamtii idil addunyaa akkanaa argate paarkii gaarreen kaaba Itoophiyaa Samiin Taraaraa jedhamuun beekamudha. Paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee kibba Itoophiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 400 gara kibba bahaatti fagaatee Shaashamannee irraa immoo kiiloomeetira 150 gara bahaatti fagaatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti argama. Akka odeeffannoo argan ibsutti turtiin waggoota 16 boodadha paarkiin gaarreen Baalee naannoo Oromiyaa keessatti argamu hambaa addunyaa ta'uun kan galmaa'e. Paarkiin kun bu'aa bahii hedduu keessa darbuun kan as gahe yoo ta'u yeroo hedduu balaan abidda bosonaa gaarreen kana mudachaa turuun eegumsa hawaasni naannoo sanaan gochaa sadarkaa kana irra gahee jira. Balaan uumamaa fi namtolchee otuu harka hin laatiin bitaan gaafa gubatu mirgaan biqilaa jalaan gaafa goggogsan gubbaan jiidhaa dacheen seena qabeessi kunoo har'a gaheera. Baruma dhihoo kana hanga bara 2019tti sababa balaa abiddaan bosona hektaara 400tti tilmaamamutu gubateera jedha odeeffannoon nuti toora miidiyaalee garagaraarraa odeeffanne. Paarkiin simboo qabeessi kun uumama guutuun kan faayame yoo ta'u eenyullee gara gaarreen Baalee gaafa imalu hojii uumaa ilaalee otoo hin galateeffatiin hin deebi'u. Gaarreen bineensa bosonaan badhaadhee fi dacheen eebbifaman gaarreen Baalee kun sadarkaa hambaa addunyaatti galmaa'uun isaa hawaasa naannoo sana irra darbee biyyattiif madda galii guddaa ta'uun caalatti akka tajaajiluuf gahee olaanaa qaba. Keessattuu dacheen lalistuun naannoo Oromiyaa immoo addatti simannaa keessummaa fi jaalala dhugaa hawaasa birootiif agarsiisuun maqaa gaarii qabdu ammas qabeenya ishee sadarkaa hambaa addunyaatti galmaa'uun caalatti addunyaa irratti maqaa gaarii akka horattu ishee taasisa. Dhaabbanni keenya Adaadikoo ICT kaampaaniin hojii seena qabeessa kanatti gammaduun warreen dhimma kana milkeessuuf tattaafachaa turan hundaa galatoomaa jedha.